Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu maatiiwwan YouTube channel Sikko App. Egaa viidiyoo guyyaa har'aa keessatti odeeffannoo teekinooloojii ajaa'ibaa baay'ee isinitti toluu fi isin fayyadu tokko kan ammoo beekuu fi itti fayyadamuu qabdan jedheen yaadu tokko isin qabadhee dhufee keessattuu namoota halkan bilbila osoo ilaaltan yookiin viidiyoo TikTokii fi viidiyoo YouTube ta'uu danda'a yookiin geemii osoo taphattan bilbila keessan osoo hin cufin qabatanii raftaniif furmaata baay'ee ajaa'ibaa isiniif ta'a jedhee kan yaade appilikeeshinii ajaa'ibaa tokko isin qabadhee dhufee eessa akka buufattanii fi haala itti fayyadama isaa cufa kan wajjin ilaallu ta'a. Viidiyoo kana hanga xumuraatti ilaaluu akka hin daganne isin jedha. Wanta isiniif hin gallee fi gaaffii qabaattan gama booda koomentii irratti naaf barreessaa isin jedha. Viidiyoo kanas laayik goonee haa jalqabnu isin jedha. Egaa hordoftoota tokko appilikeeshinii guyyaa har'aa isin qabadhee dhufe isa kana jechuudha. Maqaa isaatii fi eessa akka argattan viidiyoo naannoo booda irratti waan isinitti himuuf amma haala itti fayyadama isaa kana wajjin ilaallu ta'a jechuudha. Egaa jalqaba appilikeeshinii kana keessa yoo seentan haala kanaan isiniif fide jechuudha. Egaa appilikeeshinii baay'ee salphaa wayiiti. Haalli itti fayyadama isaa baay'ee nama hin dhibu. Jalqaba keessatti haala kanaan isiniif fida. Akkuma argitan asii wanta kana kan akkana socho'uu harka keenya wajjin socho'uu dhaggama nu harkisnetti harkifamudha. Egaa jalqaba keessatti haala kanaan isiniif fida. Garuu seetingii isaa kan sirreessuu qabdan tokko jira jechuudha. Egaa tuqaa sadangama gubbaa kana tuqtanii seetingii kan jedhu keessa seentanii eegasii gama jalaa gad buutan isa kun ifuu isaa kan daganne tasa osoo isin audio yookiin miuzikii dhaggeeffataa jirtan jidduudhaan tasa yoo dhiistanii bira raftan fa'aa ofii isaatiif daqiiqaan sun yoo dhumate akka cufeetiniin keessaa ba'u isiniif godhe jechuudha. Eegasii iskiriin turn off kanas si'a tokko tuqtan jechuudha. Isa kana si'a tokko yoo tuqtan haala kanaan device administration isin gaafata. Isa active jedhu kana si'a tokko tuqtaniitiniin haala kanaan bira dabartan jechuudha. Eegasii Bluetooth inda Wi-Fi kana lamaan isaayyuu ni ibsan jechuudha. Egaa kanneen lamaan ibsuu keessaniif osoo Bluetooth keessaniin spiikarii wajjin ta'uu danda'a yookiin bilbila biroo wajjin connect gootaniitiniin isin dhiisanii bira raftanii bilbila keessan baatirii akka isin jalaa hin fixnee fi vaayirasii irraas isiniif eegee jechuudha. Akkasumas Wi-Fi bilbilli keessan firii ta'e yookiin boqonnaa akka argatuuf onlaayinii irraa isiniif yookiin Wi-Fi san disconnect isiniif godhe jechuudha. Lamaan isaa kanayyuu ibsuu akka hin daganne isin jedha. Egaa lamaan kana eega ibsitanii booda as keessaa gama duubaa baatan jechuudha. Egaa seetingii sirreessitanii jiru. Egaa wanta kanaaf eega sirreessitanii booda haala itti fayyadama isaa isa kana akkana gama bitaa yoo harkistan seekondiin dabalaa deema. Akkana addoo marsitaniin akkuma argitan daqiiqaa 300 fi 4 akkana gama garaan yoo deebistan daqiiqaan isaa hir'ataa deema. Mi'a nama isin fakkeenyaaf amma bilbila keessan sa'a tokkoof qofaaf fayyadamu yoo feetan isa kana asiin akkana fiddanii si daawwatan seekondii daqiiqaa 60 jechuudha. Bilbilli keessan daqiiqaa 60 booda ofii isaatiif cufamee boqonnaa argata jechuudha. Egaa yoo fayyadamuu feetan akka haaraa itti paatarnii bantanii fayyadamtan jechuudha. Egaa yoo feetan isin daqiiqaa 30 yoo feetan haala kanaan harkistanii daqiiqaa feetan irra godhatanii itti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Yoo isin viidiyoo fakkeenyaaf namoonni viidiyoo ilaaltan viidiyoo sa'a dheeraa ilaaltan viidiyoo sa'a tokko yoo ta'e akkana sa'a tokko irra godhatanii viidiyoo san taphachiisuu jalqabdan jechuudha. Egaa akkuma viidiyoon sun dhumateen yoo isin jidduudhaan raftanis bilbilli keessan ofuma isaatti cufameetiniin viidiyoo san dhaabee gama duubaa deebi'ee ofii isaatti isiniif cufa jechuudha. Akka haaraatti paatarnii bantanii bilbila keessan kaastanii fayyadamtan jechuudha. Egaa namoota bilbila keessan qabatanii raftaniif appilikeeshinii baatirii bilbila keessanii waan isin jalaa miidhuuf appilikeeshinii kana fayyadamtanii haala baay'ee salphaa ta'een fayyummaa baatirii keessanii eeggachuu ni dandeessan jechuudha. Egaa akkana seekondii feetanii amma fakkeenyaaf seekondii 25 fayyadamuu yoo fedhe eega seekondii kanarra godhee booda isa mallattoo asii kana si'a tokko tuqaa akkuma argitan seekondii 25 gubbaarraa gad hir'achuu jalqabee jira jechuudha. Egaa gubbaa kanattis notification tokko jira 25 minute left until end kan jedhu jira. Egaa haala kanaan daqiiqaa 25 booda anama viidiyoo yoon ilaaluuf fedhee jedhe yookiin yoo viidiyoo ilaaluu jalqabee jedhe viidiyoo fedheen yoon ilaalee jedhe daqiiqaa 25 booda viidiyoon kun hanga fedhayyuu dheeraa yoo ta'e daqiiqaa 25 booda ofii isaatiif naaf cufe jechuudha. Egaa tasa yoo jidduudhaan isa rafe bilbilli koos boqonnaa akka argatuuf appilikeeshinii kun ofii isaa iyyuu cufe jechuudha.
Egaa hordoftoota tokko haala kanaan namoonni bilbila keessan hammatanii raftan rakkoo isaan furachuu dandeessan jechuudha. Egaa appilikeeshinii baay'ee namatti toluu fi isin fayyadu akka ta'e abdiin qabaa. Iddoon appilikeeshinii kana argattan ammoo appilikeeshinii kun appilikeeshinii firiidha. Play Store irra seentanii sleep timer jettanii barreessitanii jedha. Google Play Store irra sleep timer jettanii barreessitan haala kanaan isa furmaata jalqaba irratti isiniif dhufuudha. Egaa appilikeeshinii saayiziin isaa baay'ee xiqqaadha. Kan xiqqaadha. Kan yaaddanii olitti baay'ee xiqqaadha. Appilikeeshinii baay'ee salphaadha. Buustanii akka itti fayyadamtan asumaan recommend isin gochuun fedhe jechuudha. Egaa akkuma argitan daawunloodii isaas yoo ilaaltan nama 500,000 oltu walakkaa miliyoonaa oltu buusee itti fayyadamuuf jira jechuudha. Review isaa yoo ilaaltan 4.6 dha. Egaa appilikeeshinii baay'ee jaalatamummaa guddaa argatedha. Appilikeeshinii kana buufattanii akka itti fayyadamtan asumaan isin affeera. Egaa kabajamtoota maatiiwwan YouTube channel Sikuap viidiyoon guyyaa har'aa isin qabadhee dhufe isa kana ture. Namoonni viidiyoo kana hanga ammaa channel kana subscribe hin godhin. Channel kana subscribe gochuun maatii kanatti dabalamaa isin jedha maatii keenya ta'a. Namoonni dura maatii ta'a namoo viidiyoo kana like godha. Namoota jaalataniifis share gochuu akka hin daganne isin jedha. Akkuma yeroo hundaa isin jedhu gaaffii fi yaada yoo qabaattan comment irratti barreessaatiin keessaa ba'a. Hanga viidiyoo fi barumsa haaraa fi yaada haaraa walitti deebinutti nagaatti naaf tura. Baay'ee baay'ee.